Oduun jabaatti beekee, oduun jabaatti beekee, oduun jabaatti beekee, shumbukkoo mana ni jaaru. Oduun nagantaatti beekee, tan manaa si faana xaaru. Oduun nagantaatti beekee, oduun nagantaatti beekee, oduun nagantaatti beekee, baay'uma si faana xaaru. Baay'uma si faana xaaru, baay'uma si faana. Kan qofforu wal diigachaa, kan qofforu wal diigachaa, kan qofforu wal diigachaa, kan keessa jiraatu waraabessa. Kan qofforu wal diigachaa, kan keessa jiraatu waraabessa. Lubbuu du'an oollee silaa du'an oolu maal gochaa nu facceessa. Du'a boodan jirtu maal gochaa lubbuu koo balleessa. Ummata jaalalaa, ummata qaxalee, ummata qashte akkam jirtan nagaa jirtu jiruuf jireenya maal fakkaata? An nagaa kooti galata Waaqayyoo. Qimamoochee warra biyya keessaa, warra biyya alaa jirtan hundi keessanuu nagaa kiyyarree hin irraanfanne. Ani jira isaaf haa galatu. Baga naa jiraattan, baga sa'aatii kana naa geessan jirtu jiruuf jireenya maal fakkaata? Egaa kanatti aansuudhaanii yaa ummata jaalalaa waasaniin jedha. Hordoftoonni koo warri viidiyoo tiyya tana agartan sheerinaa godha. Ofii akka gootanii ofii fuudhuutti himaa ofuuti jedhe Oromoon. Silaa du'an oollu maalumaaf jarjartuun jedhe. Namni koo micayyoo tanarraa baradhaame. Micayyoo tanarraa baradhaa. Guyyaa 3 torbee tokko hoy jedhame. Khalaas irraa fatamte shin kanuma. Du'anii galuun hin jiru ko. Yoo dhukkubsatanii fayyanii, yoo badan hin galanii, yoo du'an hin galan. Hin jiru inni. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf? Dhugaaf dubbachuuf ta'e qimamoochee. Dhugaa Rabbi yeroo haasanitti lubbuu teessa qoo balleessite uumaa sitti fakkaatu garuu immoo tasgabbaanii ofirra gatta'anii silaa du'an oolluuti. Maaliif angaafiin atti ta'e? Anis afanajjee isaanis maaliin ta'an yoo duute sumatu bada obboleettii koo dhaggeeffadha hawaasanitti hima. Oromoo waan jedhu dhageessanii warri du'aa oduma woo furdataa warri sargii oduma nyaatu uqqataa jedhan. Innis maaliif jedhe sababbii qaba. Warra du'aa amma maaloo midhaan qammasiisa haati midhaan qammaste abbaan midhaan qammase warra ollaa jechuudha. Firrirree fageenya akkam mana sargii sargii diggifataa maaltu naanqataa maaltu dhaqee maaltu ta'ee jedhee waan yaaduuf in uqqataa jechuudha. Namni yaadatu hin jiru. Sila kana ta'eefuu yoo duute siif qobichaa badaa waan ta'eef haadha takka jala sagalii maaliif akkana taatu hin jedhe kwaan agarrameen. Kinoo ishiin tun mooxaa jettee maqaan qayyarteerti. Mooxaa jettee maqaan qayyarteerti. Kanaafuu ትሞቻለሽ እንዴ አንቺ እግዚአብሔር ያለቃን ሰው ሞቶ እግዚአብሔር ያለቃን ነው መሞት ያለባችሁ ፈጣሪም እግዚአብሔር ነው የምላችሁ ከናፉ አኒ ቆሳን ጅሩ ጋዋጤው ጋስንትማ ያለ ኮን እንጅሩ ያባ ኮን እንጅሩ ያጆሌቶ ያልሞ ኮን እንጅሩ ያጃ ኮን እንጅሩ እጅ ከሰ ያጃሙ አኒ ዋስን እንጀ ቆሳን ጅሩ ጋዋጤው ሜ ኡመታ Namuma ilmoon tiyyan yalaa boqotte ilmoo ishii tuuf ajjeesu agartanii jirtu. Abbaan koo boqote jedhee nama of ajjeese agartanii jirtu. Haati too duutee nan jaaladhee nama haadha ofii hojjetu agartanii jirtu. Birriidha nyaate akkana ta'e isa malee jiraadha. Jiraatte bee duraanuu gara haadha keessanii keessa ji'a 9 teessanii erga dhalattaniin booda amma umuriin keessan gaa'ela sa'aatii immoo wayin eeruma geessanitti kophaa kee jiraate saxxate lat jette har'a maaltu gale kaa an dhugaa dubbachuudhaaf odoo danda'ame haadha koo dhabee jiraachuu hin danda'u odoo jettanii namatti tola. Garuu hin dogongorina yoo du'an hin galanii hin duutaa torbee tokko torban lama miidiyaan kun way saniin booda hallaqa wanni fiddu hin jiru. Maafan du'aara anindu odoo duuti jiraattee bakka lafi bakka itti jira haadha qabu malee foonaa dhaqoo odoo duuti dhuftanii jalaa hin kaadhe jechuudha. Nan dhufadha maaliif? Anamma
jiraataniif idimee hammamiitiif jireenya hammamiitiif fajjeestu. Anne ijoollee meeqatama baraa keessatti dhumaa jira. Ijoollee meeqa suudii keessatti du'aa jira. Isaaniif sagalee ta'a. Bakka micayyoon duuteemi rabbi nafsi ishee amaaru. Ishee ajandaa godhatanii fooloo keessan guddifachuudhaaf oduu keessan hin bukeessinaatiti. Ummata warri miidiyaa irraa akkasuma jettanii oduu afarsitan. Mee ijoollee Suudaan Arabiyaatti dhumaa jira sani dhaqqabame. Warra lubbuun keenya keessaa boodhaaf dhaqqabaa jedha san dhaqqabaa. As yaatanii sa'aatii 24 sim jettanii olololii gadi noofina. Gaafa dhalattan duutanii maaliif waa jarjartan? Idimee ammaman jiraannuuf warra durii waggaa 90 waggaa 100 warra jiraatu jira. Ammam hoo jiraatu waggaa 60 70 ammam isaayyuu ammam yoo fayyaa qabaatte keessi kee. Maaliif? Idaan qabaa hin du'uun jedhe hin du'u. Ofin ajjeesu dhugaa rabbi ofin ajjeesu. Dhaggeeffadhaa. Odoo namaaf du'anii tokkoofan odoo namaaf du'e haadha kooti. Inni lammaffaan dhala kooti. Hin danda'amu malee jechuudha. Kanaafuu waan hin danda'amne abbaan barbaade cubbuu godhe, abbaan barbaade waan barbaade godhe, anuma ofii saniin du'a. Sin jettaniitu inni irraa gabinaa dubbii as baatanii. Micayyoon tunis guyyaa mashii tiggee. Ajandaa san hunda keessa dabartee neestiroo xaragdee waa mi'ee bakka amma teessee nyaachuu kaatetti ishii miti an uffan seexanatu kaasee fannise waan ta'eef. Kanaafuu zim jettanii ani nan du'aa kaa deemaa bu'aanis nan waalanis hin bira hafan homtus wajjin hin du'u. Homtus wajjin hin du'u. Sin hin jedhe odoo namni nama wajjin hin du'e ilmoo haadhatu ilmoo ishii wajjin du'a waan immoo ilmoo ishii du'aa adaana. Homtuu nama adaanuu hin danda'u waan ta'eef ani isinitti himee jira. Sheeri godhaati ijoollee jireenya mana madaamii jiranii. Yaan kun inni akkanatti badeemu gidati. Ergite kanas ergite. Yaa nyaatu inni gaafa namni qarshi dhugaa rabbi namni birrii ijoollee harabaa nyaate duubni isaa hin bareedu. Jiraa du'a jiraa gubata. Jiraatti ciniin isa warrara. Jiraatti jiraan isa warrara. Namni birrii ijoollee mana arabaa keessatti dhiiga keenya cobsinee dafa keenya xaxxaboonee tooyii hojjennee nyaatanii odoon du'in jiraatti rakkattan. Rabbitti kennaate rabbitti hirkadha. Yaa rabbi si beekeedhaati dhiisaa bakka. Du'a nawwina baafeessum. Du'an hin du'u. Odoo duutu dhuftani jalaa hin dhokatu. Odoo ani jalaa dhokatan ta'e hannan dhokadha. Muka nyaattu. Jaanko akkana na godhe. Riyaan koo jaalallee koo akkana na godhe. Yoo biyyaa baatu koo ofan jijjiirratanii biyyaa baatan. Bakka yoo ta'e hin taane yoo hin taane haadha takka jira sagal. Hoo jaalattan isinii ta'ee miti itti heerumtan waliin jiraatan hin taane miti dhiistanii biraa deemtan kalaas kan biraatti itti heerumtan. Ati san biraa fuuta obboleessa kiyya. Maaltu ajjeechaa fide? Maaltu du'a fide? Foon haadha kooti hin du'an hin du'u. Bafuutu hin du'u.